mootummaan federaalaa hojjetaa jira. Karaa kanaan rakkoo qabaa namoota uummata bakka bu'ee mirga uummataa kanaa silaa mootummaatti dhiyeessee uummanni miidhamaa jira jedhee uummata teessoo uummataa qabatee federaala keessa jirutu uummataa dubbataa hin jirre mootummaan hojjetaa jira jettan ishee haa ta'u kuma sanyattanitti adeemamu. Mootummaan federaalaa takkittiin aangoo naannoorraa guuratuu hin danda'u. Achi keessa dhaqee hojjetuu hin danda'u mootummaan federaalaa hojii mootummaa federaalaa hojjetaa jettanii yeroo baay'ee naannoo Amaaraa kana maal kanniin Abiyyi matu waraqaatti ergee jirraa kaasaa warroota mootummaa keessa jiranillee Abiyyiin dalagaa jechuun akkasumatti walumaa beeknee dhiifna Abiyyi xalayaa takkittiin mootummaarraa yoo rakkoo hin jiraate kaasaa ture kana walumaan agarra miidiyaa kanatti. Amma alii kullitti falli uummata kennaa maalii jettan amma isin akka warra mootummaa deeggaruutitti. Okay, gabaabsisi naannoo Amaaraa bakki isin jedhe mootummaa naannoo Amaaraa dhabee ilumaan gamees federaala gatii federaalii seenee jechuun ol ka'in seenu gabaabdumatti sun isi talamata maal naan jette. Maalii amma mootummaa kana jalatti mootummaan kun mirga uummata kanaa kabachiisuuf nageenya uummataa eeguuf mootummaan keessan kuni mootummaan amma isin badiin qabu jettan kuni mootummaa naannoo Oromiyaa dhiisaa feekii fachi ta'a namtichi feekiidha akkasumatti waliin beena. Abiyyi matochi kaatee jechuun waggaa torba guutuu sila uummata kana miidhaa jira jedhee Abiyyi mootummaan kun hojjetaa hin jiru jedhee waggaa torba Abiyyi wajjin achi hin turu silaan jijjiirama warra kaaniititti haa ta'u. Falli uummata kennaa maalii jettan amma isin uummanni keenya rakkataa jira dhugaa jettan isinillee rakkoon ima jiraa bakka harkisee rakkoo biyya keenyaa warra fakkeenyaaf warra paartii mormituu badii adda addaa dalaganii mootummatti quba qabanii gananaa nama ajjeesanii waraana uummata ajjeesanii wanni kun hundi biyya san keessatti hojjeta. Nageenya biyya sanii ka eeguu dadhabe mootummaadha. Mootummaan waan kana fooyyessuuf maal hojjetaa jira jettanisin. Gaarii bakka sana ilaali mootummaan dura jalqaba mootummaa jechuun waan namaa galuu qabu jira. Mootummaa jechuun warra fidanii ol erganii uummata mootummaadha. Uummanni gahee mataa ofiitii kafaluun kafalle dhugaa walitti himna uummanni Oromoo. Adda uummanni Oromoodha yeroo silaa nama himatuu miti. Uummanni Oromoo yeroo tokkummaa waliin dhaabbatee haa fedhu mootummaan adda jiru kun hattuu badaa ta'u. Warri asiin dura biyya bulchaa turani warri biyya bulchaa ture ammallas Minilikiin Oromootti hin beeku ture agarri yoo dhaga'ee yoo seenaan lamarraa gaafadhu dhugaa jedhan ilma tuulaa maatii jedhan. Warri Itoophiyaa bulchaa turan guutuun ilmaan Oromooti. Mallasii fi Hayilamaaramiin malee. Garuu maal jedhan nuti Amaara jedhaniiti biyya bulchaa turan. Warri kan isaan Oromoo ta'an nu Amaara jennaan warri Amaarummaatti sirna kaleessaatitti afaan tokkoof aadaa tokko amantii tokkotti amanu waliin dhaabbatanii guyyaa tokko osoo duran dhaabbanne isaan utubanii waggaa 170 koloneeffatanii gabrummaa jalan nu bulchan jechuudha. Adda muummichi ministeeraa gara hangoo dhufnaan Oromoodha inni jennaan TPLF fi naftanyoonni illee Oromoo naannoo kana keessaa kanan fudhanne wajjin dura dhaabbatanii osoo inni hangootti irraan dhufin. Oromoonoo an Oromoo jedhe namni kun akka dhufe. Oromoodha. Oromoon keenya jettee waliin dhaabbattee badaa keennoo ta'in sirreessina. Hamaa keennoo ta'in gorfanna jedhanii hin goone. Takka isa lammataati dabrisu. Uummanni Oromoodha. Mootummaa jechuun uummata. Warri aangoo gubbaa jiru qixiranya yookaan ammoo dalaydoota eenyuti uummataati. Uummanni waggaa 5 fi qaxaratee warra kana nuu dalagaa jedhee itti kennu. Yoo warri kun sirnaan dalage waggaa biraa dabalee kennaa fi waggaa onnedha. Yoo uummanni jarri sirnaan dalage waggaa 5tti lakkaa isin nuun dalanne jedhee deemee ari'a jechuudha. Kanaan dura garuu maal godha uummanni? Wanni uummanni mootummaa ta'eef uummanni waan isarraa eeggamu godha. Maal inni tokko mootummaa kana dhiyeessu jira. Maal dhiyeessaaf? Nagaa naannoo ofii tiksa akkamitti? Nama tokko kan mootummaa kanaan faallaa deemu heera uummanni tumate kanaan faallaa deemu hattuu haa ta'u kan mormuu haa ta'u abbaa fedhaa ta'u namni mootummaan ila ebalu kunooti hattichi kunooti jedhee itti himu uummataa jechuudha. Uummanni Oromoodha yeroo shaneen qawwee fuutee ni lolla jettee baate naannoo kamii ka shaneen yoo uummataa baalee taate malee naannoo kamii naannoon lakki hin ta'u qawwetti nama nuwadha. Kaangoo gubbaa jiru ilma Oromooti. Ni ilaalla dura kenna. Ka jedhe jiraa hin jiru. Shanii of keessatti ijaaranii
gaafa shaneen ummata nyaachuu fixuu eegalte iyyuu eegale ummanni jechuudha. Kanaaf furmaata sii dhaquuf ummanni adda dura dirqama ofii ba'uu qaba. Dirqamni isaa maali? Adda fakkeenyaaf ganda keessa deemanii saaman maqaa gibiraatiin shani jedhanii hidhan eekuun ebalu jedhee wal nyaatee rakkoon hedduun keessaayyuu gara gadaanu keessa deemaa jiranii beekna. Maaliif sun ta'e? Lafa shaneen keessa hin jirretti uummataan shanee jedhanii hin jedhan. Baalee keessa dhattee ati shani yoo jetteen uummanni si koofdan fudhatu. Shanii waan keessa hin jirreef. Kanaaf furmaanni jiru gabaabsee siidhaa quufin dheeradheef siirraa gabaabbadhaa. Furmaanni jiru ammas eenyu bira jira? Uummata bira jira. Uummata bira akkamitti jira? Tokko mirga ofiillee falmachuu mootummaa kana bakka inni itti jaallate gaafachuu akkamitti kootu mootummaa kanaan. Akkasiin jedhee bakka bu'oota jira. Naannolee hundarraa warra bakka bu'oota jira. Uummanni Oromoo bakka bu'oota ofii waamee ilmaan isaaniiti isaan keessa Wallagga keessaa bakka bu'anii dhufan Baalee keessaa, Arsii keessaa, Wallagga keessaa, Shawaa keessaa, Jimma keessaa, Walloo keessaa naannoo hundaa bakka bu'oota ofii kana waamanii rakkoo jiru. Bakka isin buufanne maal nu dalagaa jirtan? Maa duuna? Maa saamamna? Gaafa kana deebii argata. Yoo warri kun maal abbaa keessanii barbaaddan dhusaatii kan isin saame isin haasaamu bulaa yoo jedhan uummanni kun finciluu danda'a. Hangoo kalee kenne kaan namoota qaxarate kaan irraa fudhachuu danda'a osoo yeroo nuun geenu. Tokko isii kana isa lammataati. Warra kanneen waameeti yoo warri kunniin dhaga'uu dide waa godhuu dhabe mootummaa naannoo isaatiin na dubbisii jedha. Bakka rakkoon jiru sana nakkootti na dubbisi rakkoo qabaan. Si biyya tana bulchaa'ee rakkoon teessan maali eetti dhufee gaafachuu qaba. Qeequu qaba isa mootummaa uummanni. Kana dadhaba amma gaafa dubbiin laala amma federaal lama dhufti dubbiin. Fakkeenyaaf Boshii Mallisii waamee naannoo rakkoon jiru suni nu furuu hin dandeenye naannoo keenya nagaa ofii eegee dur uummanni ofii dura nagaa godhee. Waan mootummaan naannoo Oromiyaadhaan feene dalagamaa jiru san yoo itti amane mootummaa naannoo saniitiin lakki waan kanuu itti amanee godhee kenna jechuun yoo waan heeraan faallaan ta'u ta'e. Yoo ammoo waan gartee heeraan faallaa ta'u ta'e yoo uummanni ka ganda san keessa fakkeenyaan mormitoonni qawweedhaan amantu saamtu waa gootu jiraata. Isii achi kaayanii mootummaa himatan taate Ameerikaa keessa fakkii sii kaasan fakkiin toltoonni martu. Yoo ati mootummaan sitti dabee mootummaan sun nama ajjeesaa jiran fakkeenyaaf qawwee fudhee ajjeesa jettee osoo ati heeraan ala baatee deemte yeroo mataa sidhaan si'imi nama san deeggarillee si ajjeesan jechuudha mataa sirraa buqqisan. Gaafii biriin qabu mirga tokko siin mirga ofirraa mulqe. Heeraan faallaa deemtee mirga tokko hin qabdu. Mirgi kee Ameerikaa keessa yeroo sirraa mulqamu yoo ati seera cabsite. Poolisni yoo ati waa balleessite badii xiqqoo haa ta'u mirga kee ofirraa mulqitee jirta. Waan barbaadde si gooti. Maaliif si seera cabse? Heeraan namni hundinuu heeraa olii miti gadi jedhee waame. Kanaaf furmaanni dhufu tokko akkas uummata bira jira jechuudha. Kun mootummoota naannoo fakkeenyaaf mootummaan naannoo Oromiyaadhaa gahee isaa silaa jiru bahuu qabu. Bahee hin baane isii bahuu qaba. Inni illee haa jiru uummata qofatti marka dhiibu. Eeka wannummaa uummanni iyyaa jiru rakkoon jiruuf kanaaf. Asin maaltu jira? Ilmaanuma Oromootti Oromoo nyaachaa jira. Wallagga ka fixuuf jiru ficciisaa jiru ijoolleen Wallaggaa kutaa biraa biraatti dhufu. Gujimmaa Gujii Baalee Arsii Harargee hunda karakkootti fixu jiru. Amaara yookaan Tigiree Guraagee Walaayitama eenyuun ilmaanuma isaaniiti. Ufumaa ol nyaachaa jirra, ufumaa ol fixaa jirra. Kabirri irraa fuudhanillee ilmuma isaattu gabbayee milishaa ta'ee gabbayee saamaa jira jechuudha. Lama warri nama saamaa jiru. Tokko warri mootummaan kaate mootummaan naasaa hin jenneen hiree argateef fayyadamee saamaa jira. Kun mormitootuma irratti ijaaranii gartee saaba mootummaa kana jisuuf jecha dalagaa jiran. Kanaaf furmaanni uummanni keenya gabaabduu. Tokkoffaa qe'ee ofii qulqulleessuu inni lammataa namoota bakka buufatan naan dalanne maa naan dalagin jedhee gaafachuu yoo bakka bu'oonni gaafii deebisuu dadhaban Oromiyaa gaafachuu Oromiyaan dadhabu federaal dhaquu danda'u uummanni. Wal ijaaree murtaa'ee dhaqee mootummaa federaalaa dubbisuu barbaadna. Maaliif amma kaasababa qaba? Tartiibaan deemi. Ganda ofii sirreessee jira. Bakka bu'oota ofii gaafatee jira deebii irraa dhabe. Mootummaa naannoo gaafatee jira deebii irraa dhabe. Federaal dhaquu danda'a jechuudha. Federaalis gaafa kana dubbisuu danda'a. Kanaaf uummanni keenya wanni godhuu qabu kana jalqaba ofii harka kee dhiqattee kaateeti gartee ofii qulqulleessitee kaateeti gara biraatti dabartaa jechuudha. Qulqulleessuu qaba uummanni keenya rakkinni jiru nu bira asii galee. Kanaaf mootummaan kamuu abbaan fedhe yoo dhufe abbaan fedhe ilmi namaa namni akka uummanni fedhetti si bulchuu hin jiru.
Keessaayyuu zabana akhir kana keessatti harka 150 yoo argatte amiin jettee fudhachuu qabda. Harka 150. Hadha yoo Dr. Abiy Ahmed achi buusan fakkiif. Eenyu achi dhufa? Mee eenyu qabdi? Eenyu namni amanee uummanni na bulcha waa naa godha jedhee kaa'u eenyu mee? Hin jiru. Kanaaf namni musliimaa amantii biraa dhiifama naa godha. Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam mootummaan akka dhufu mujriima ta'edha. Mootummaa sirra jiru buusuuf hin tattaafatin. Kun gartee jecha Nabi Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Maaliif yoo dhuga nama tokko itti amantee namni ati amantu ati beektu ka haqa dalagu amantiin simmiin gosaan simmiin namni kun haqa jettee dhufee waa naa godha jettee buusuu dandeetta mootummaa sana. Akkanaan haadha mee dhuguma Rabbi walitti himna. Osoo haadha mucha ministeera Dr. Abiy Ahmed achii bu'uun eenyu achi keenya. Atuu yoo amma eenyu keetta siin jedheen hin qabdu argama. Ebaluchoon namni malta ebalu adda jiraa bara. Ebaluun fa'a namni ijaaramee jiru jira akka kanaati kanaaf akka siin jedhana. Gaafi kana si deebisee dangalla inshallah yeroo baay'ee irratti deebinee naasofnaa akkanatti haasa'uun bareeda. Fakkeenyaaf amma osoo mootummaan kun achirraa ka'e eenyuun kaafata mootummaa kaasutti nama nuun akka fakkeenyaaf ani deeggara waraana adda bilisummaa Oromoos miti annama ummatuma lafa jiru. Annam kamuu dhufee namni mirga ummataa eeguu danda'u. Namni haqaatiin filatamee mootummaan kun ati na injifatte jedhee aangoo dabarsuuf yoo jiraate amaara ta'ee jinnii ta'ee ebeluun ta'ee miti. Mootummaan kun na injifatteerta filannoo na injifatteerta mootummaan kun mirga kenneefi namni aangoo qabatu sun uummata kanaa mirga mootummaan kun mirga diriirseefi namni sun filannoodhaan gaafa mootummaa kana mo'atee mootummaan kun dimokiraasiin akkasitu hin jiru waa'ee biyya Ameerikaa fa'aa haasoftanis ingilizee baay'ee masitti akkasitu mootummaan kun hayyameefi ati na injifatte dheeni aangoo dabarseefi namni sun anaaf mootummaa garuu akkanatti eenyutu bakka bu'aa yoo jedhan namni Itoophiyaa keessatti barataan hedduu jira mirga dhabeeti namni fakkeenyaaf mootummaa ta'u naannoo Oromiyaa keessa yoo barbaade nama 500 dhibba ol fuudhuu dandeetta namni akka duraanii miti amma namni akka jiruun PhD qabatee taa'aa jira namni warra amma naannoo irratti mootummaa jala naanna'ee waa fafaarsee waa fudhatu kana jalaan dhokatee warri waa beekullee warra gara hannaa duudee mootummaa kana miidhaa jira malee namni waa beeku hin dhabamne kanaaf mootummatu baasa. Akkamitti yaada uummataa ta'u namni mootummaa mormu sun dhiyeeffatee filannoon geggeeffamee namni sun mootummaa injifatee filannoodhaan mootummaan uummata kana hoogganee yaadaan injifatteera ta'ee akkasii hayyamaa fi sun mootummaan hin hayyamu akkasii mootummaan hin godhu. Hundaafuu rabbiin keeriyaa godhuuti jabaadha baay'ee haasofne.